Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Obsee jechuun yookiin amala horkita addasee kuni eebbifamtuu jaallatamtuu amala qabeettiidha. Isa rakkate duukaa rakkachuu sabee nyaachisuu isa dhukkubsate gaafachuu hedduu nama tajaajiltii hedduu nama jaallatti jaalalli isheen nama agarsiiftu hedduu nama gammachiisaa dhugaadhumaan umurii isheetii fi waan isheen hojjettu baay'ee addadha. Umurii ishee baay'ee xiqqaadha. Obseen garuu kan isheen gootu haala nama guddaati. Akkaataan isheen itti namatti dhiyaattu haala jaarsoliiti akka jaarsoliitti akka jaartii bulteetti namatti dhiyaatti hedduu nama gammachiisa haalli ishee kanaaf gadda guddaan nutti dhagahame isheen nurraa adda ba'uu isheetti. Adde Ilfinesh Qannoo. Harka fuunee attam jirtu kabajamtootaaf dhaggeeffattoota reediyoo Afura Biyyaa. Dhukkuba dingataa isaan argateen lubbuun isaanii kan dabarte warri manaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo adde Obsee Taaddasee Margoo sirna awwaalcha isaanii abbaan manaa isaanii obbo Daawud Ibsaa maatii isaanii firoottaniif Oromootni hedduun bakka itti argaman biyya Noorwee magaalaa Berganitti jimaata dheengaddaa raawwateera. Raadiyoon Afura Biyyaa sirna awwaalcha adde Obsee Taaddasaa Margoo hordofteetti sagantaa keenya har'aa keessatti isinii dhiyeessina. Kun gaafa jimaataati borumtii isaa gaafa sanbadduraa immoo achuma magaalaa Berganitti haala dhiiticha mirga dhala namaa mootummaan wayyaanee Oromoota irratti raawwachaa jiruun mormuudhaan Oromootni hedduun hiriira nagaa ba'aniiru. Waa'ee hiriira nagaa kanas gabaasaa qindeessine qabnaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerra. Adde Obsee Taaddasee Margoo abbaa ishee obbo Taaddasaa Margoof harmee ishee adde Nkwaayyoo Hundeerraati sadaasa 29 bara 1976 Oromiyaa lixaa magaalaa Mandii ganda duwwaa tokko keessatti dhalatte. Adde Obseen barnoota ishee sadarkaa duraaf sadarkaa lammaffaa magaalaa Mandii mana barumsaa mana sibuu keessatti baratteetti. Qabxiin barumsaa sadarkaa olaanaa kan yuunivarsiitii ishee galchuu galmeessuudhaan barnoota ishee yuunivarsiitii Finfinnee galtee barachuu eegalte. Barnoota waggaa tokko duuba jeequmsa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti ka'een barnoota ishee itti fuftee xumuruun waan hin danda'amneef barnoota ishee addaan kutuuf dirqamteetti. Kana boodas miidhaaf dhiibbaa irra gaheen gara biyya Keeniyaa Naayiroobiitti baqattee turtii yeroo muraasaa booda Bitooteessa bara 2000 keessa gara waajjira qabsoo bilisummaa Oromoo itti argamu Asmaraa seenuudhaan barnootaaf leenjii miseensummaaf barbaachisu fudhattee sirnaan miseensummaa dhaabaa guuttattee miseensa adda bilisummaa Oromoo taate. Erga biyya Eertiraa seentee waggaa 2 booda muddee 5 bara 2002 hayyu duree gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa waliin sirnaan gaa'ela isaanii kan raawwatan si'a ta'u biyya Eertiraa turtii waggaa 12 olii keessatti
gaddaaf gammachuu Oromoof qabsoon Oromoo qaburratti hirmaachuuniif hawaasaaf qabsoo Oromoo tajaajiluun hojii boonsaa dalagaa akka turtes sirna awwaalcha isheetii irratti himameera. Xumura bara 2012 irratti obboloota ishee bara dheeraadhaaf addaan baate waliin wal arguudhaaf Asmaraa irraatii waraqaa yerootiif argattee gara Awurooppaatti kan sochoote Adde Obseen haala waraqaa yeroof eenyummaa ishee waliin wal qabatee karaa irratti rakkoon ishee mudatus dhumarratti obboloota ishee garii waliin qaamaan wal arguutti akka milkooftellee himamee jira. Rakkoo waraqaan sochii irraa qabdu furachuutiif gara abbaa warraa ishee duubee qabsoo jirutti deebi'uudhaaf hawwuuf karoorfachuun iyyannoo hirkannaa siyaasaa gaafattee naannoo obboleessi ishee qubatee jiru naannoo Bargan wayita qubattee jirtutti dhukkuba tasaa onkoloolessa 8 bara 2013 qabeen wal'aansa hatattamaa mana wal'aansaa naannoo Barganitti yaalamaa erga turtee booda onkoloolessa 11 bara 2013 addunyaa kanarraati boqotteetti. Adde Obseen obboloota dhiiraa lama Daani'el Taaddasaaf Tottobaa Taaddasaa obboloota durbaa Mooshan Assaggadee Taaddasaa Masarat Taaddasaa Maariyaam Taaddasaa Abbaayinesh Taaddasaaf Tanaanyee Taaddasaa akka qabdu beekamee jira. Namoonni sirna awwaalchaa kanarratti argaman akka ragaa bahanitti Adde Obseen nama kaayyoo sabboontuuf gara laafetti garraamii turte jedhanii dubbataniiru. Sirna awwaalchaa Adde Obsee irratti kan argame gaazexeessaan reediyoo Simbirtuu gaazexeessaa Dassuu Duulaa yeroo haasofsiisnetti akkana nuun jedhee ture. Namoonni biyyoota Hoolaandii keessa jiraatan baay'ee fuudhanii kan galan jiru gaafa kamisaa. London irraa horii galan jiru, Ingilizii irraa, Jarman irraa fi Hoolaand irraa, Ameerikaa fi Awustiraaliyaa irraa namoonni dhufan jiru. Kamisa galgala galanii firoonni fi obbolaanii fi abbaan manaa gaafuma 24 sana dhaqanii nagaatti dhaammatanii reeffatti. Dhaqanii nagaa dhaammatanii booda gaafa 25 Oromoonni biyya kana jiraatan 300 gara kummaatti tilmaamamu adda addummaa siyaasaa fi amantaan kan gar fagaatee ture otoo kana waliin qoodiin kaleessa nama hedduutu irratti argaa fudhateera sirna awwaalchaa sanarratti. Sirni isaa kan ta'e dura akka amantaa isheen amantuutti bakka kadhataatti seenamee kadhatee fi achirratti kadhannaa waaqarri godhamee booda seenaan ishee dubbifame. Kutaa hawaasa Oromoo biyyoota adda addaarraa fi namoonni bakka ishee beekanis gaddinsa itti dhagahamee barreeffamaan dhiyeeffatanii. Isaa booda sirni nagaatti dhaamsaa godhamee awwaalli ta'ee awwaalaan booda bakkitti nagaa walitti dhaamanii firoontan fi namoonni irratti argaman nagaatti addeetti walitti jedhaman bakki qophaa'ee ture. Galma sana keessatti arganii erga midhaan shaayii dhuganii booda itti fufe sirni eenyu turte Obseen kan jedhu namoonni ishee beekan biyyattis Asmaraattis gahee isheen qabsoo Oromoo keessatti gumaacha gochaa turte. Hawaasa Oromoo fi keessatti immoo dubartoota Oromoo Eertiraa keessa jiran gurmeessuudhaan qooda qabsoo bilisummaa Oromoo fi akka gumaachan gahee isheen gochaa turte. Oromoota biyya bakka keessatti Eertiraa keessatti wayita isaan hiraara dhukkubsatan rakkatan biratti argamuudhaan jajjabeessaa kan turte jaalala isheen qabdu laatanii namoonni beekan barreeffamaa fi walaloodhaan ibsaa turani. Halkan keessaa hanga sa'aatii guyyaa keessaa hanga sa'aatii 5 akka lakkoofsa biyya kanaatti sirni kun itti fufe. Isaa booda nagaatti erga waliin jedhanii namoonni hedduun bakka dhufanitti galanii namoonni hedduun immoo mana obboleessaatti firaa fi abbaa manaa mana dhaqanii hanga halkan keessaa sa'aatii 1 sa'aatii 2 turameera. Namoonni baay'een halkan keessaa akka walakkaa booda jechuudha. Gabaabatti akkas ture. Dr. Dagafaa Abdiisaa itti gaafatamaa dantaa hawaasummaa adda bilisummaa Oromoo
sirna awwaalcha adde Obsee Taaddasee Margoo ilaalchisee achi turtanii warra qindeessaa turan warra achitti argaman keessaa isin nama tokko attam ture mee sirni awwaalchaa kun mee dura isanatti maatii ittaansee immoo adde Obseen nama attamii turan isa naa ibsitu. Sirna awwaalchaa kana isheerra dhukkubita isaa ga'ee atattamaan hospitaala galfamteetu guyyaa lama booda boqotte. Achirraa kaaneetu awwaalli ishee itti marganitti akka awwaalamtu murtaa'ee isa booda qophii adda addaa awwaalcha ishee kana qophii adda addaa gochuutti eegallee abbaan manaa ishee Jaal Daawud Ibsaa hayyuu duree adda bilisummaa Oromoo waan ta'eef inni immoo iddoo biraa waan jiruuf inni akka awwaala ishee irratti argamu tattaaffii goonee booda Jaal Daawudiifis viizaa rukutamee fi gaafa viizaa rukutamu sana guyyaa awwaalcha isheetti murteessinee guyyaan isaa immoo guyyaa kaleessaa ture jechuudha. Akkasitti guyyaa awwaalcha isheetti Oromoo kan ta'e hundumaa karaa dhaabisi karaa caasaa facaasee hawaasisi akkasitti baree iddoo adda addaatti awwaala ishee irratti nama argame jechuudha. Dirmannaa addaa akka godhe Oromoon asirratti hubanneerraa eessaatii dhufe nama hammamiitu irratti argame sirna awwaalchaa kanarratti Dr. Dagafa? Sirna awwaalchaa kanarratti kan argamanii Awustiraaliyaa dhufaniiru, biyya Ingiliizii dhufaniiru, Jarmanii, Hoolaandii, Swiidinii, Noorwee immoo magaala adda addaati. Noorwee waliigala uummata Oromoodhaa, hawaasa Oromoodhaa awwaalcha kanarratti gadda isaa mul'isuudhaan baay'inaan irratti argaman jechuudha. Maaltu ta'e sirna awwaalchaa kanarratti mee naa ibsuu dandeessu warra sirna awwaalchaa kanarratti hin argamiin akka isaan hubannaa tokko argatanii? Sirna awwaalchaa kanatti egaa akkuma atuurreetti biyya Noorweetti sirna awwaalchii ofiisaatti kan of danda'e waan qaba birookiraasii qaba isa sanatu irratti hojjetee charchii waldaa kiristaanaa danuu gargan keessatti argamu tokko keessatti sirni sun deemsifamee sirna isaa irratti uummati gaddasaa uummatni sirriitiin jiru uummata Oromoodhaa iddoo adda addaadhaa dhufanii irratti argamanii boo'ichaanii gadda isaanii dhageessanii wanti kun tasaa irra ga'ee isheen akkasii wareegamuu ishee kanaa baay'ee namni gadda isaa dhageessifate jechuudha. Sirni isaa egaa akkasitti qeesiin sirna awwaalchaa irratti waan isheen Obseen amala walqedama maqaan ishee Obseen ijoollummaa isheetii kaatee amma boqotutti maal akka turte maatii keessatti maal akka turte abbaa manaa ishee wajjin nama attamii akka turte kun hundumtuu ibsameetu namni boo'ichaan gaggeesse jechuudha. Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee attamii qabdi turte adde Obseen? Qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti ga'ee isheen qabdu sabboonummaan ijoollummaa kaasee uummata isheetii fi maatii ishee wajjin barreeffannoo waan qabduuf qabsoo bilisummaa Oromootti 2009 fi 91 itti dabalamte yeroo sana isheen yuunivarsiitii Finfinneedhaa waggaa tokkoffaa keessa turte sababa rakkoo uummata Oromoon mootummaa wayyaanee barattoota Oromoo irraan ga'ee fi uummata Oromoo irraan ga'ee irraa akkasuma ishees yuunivarsiitii keessatti ishee mudatee jennaani barachuu dadhabdee itti dhiistee gara Naayiroobiitti sochoote jechuudha. Gara Keeniyaatti sochootee achi utuu teessuu hayyuu duree wajjin hayyuu dureenii obbolaa isheetiin fira ishee gaafatee fuudhuudhaaf isheen isa booda qabsoo bilisummaa
Oromotti sirnaatti dabalamtee jechuudha gara Asmaraatti sochootee Eertiraatti sochootee achi damee dantaa siyaasaaf jaarmiyaa jalatti sirnaa fi seera adda bilisummaa Oromoo hundumaa kan miseensa tokko barbaachisu hundumaa barattee erga booda sirnaanii miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee erga miseensa adda bilisummaa Oromoo taatee dirqamatti kenname hundumaa bahaa waldaa dubartoota Oromoodhaa Eertiraa jiran keessatti qooda guddaa iddoo adda addaatti sadarkaa adda addaatti qooda kennaa turteeti 2007 natti fakkaataa akkasii isarraa kaaftee dura teessuu waldaa dubartoota Oromoodhaa Eertiraa turan sirnaan geggeessaa turte jechuudha. Isa booda 2002 gara Awwaaffaatti sochootee obbolaa ishee artist Sottobaadhaa fi obboleettii ishee tokko addana Noorwee jirti. Isaanii wajjin wal arguudhaaf dhuftee asitti dhuftee kolgaltummaa gaafattee erga isa raawwatte booda abbaa manaa isheetti deebi'uudhaa fi qabsoo itti fufuudhaaf utuu jettu amma balaan kun balaan akka tasaa dhukkubni akka tasaa irra ga'ee duute jechuudha. Maali dhukkubni akka tasaa kun Dr. Dagafaa hakimii waan taatanii fi hin beektu mee dhaggeeffattoota keenyaaf nu ibsuu dandeessu? Dhukkuba akka tasaa kun namarraa wagaa ishee duwwaarra miti namoonni ragaa akka tasaa kun sammuu ishee keessatti dhiiga guddaan dhangala'eetu isarraa fudhatamtee turte jechuudha. Inni kun immoo sababni isaa adda addaa kun kan ishee reediyoo kanaan himuu illee hin barbaachise eetirsiidha. Medikaal eetirsii waan ta'eef. Kan ishee irra ga'e kun namooti waan akka ishee irra ga'e kana yoo irra ga'e hedduun isaanii lubbuudhaan hin hafan. Lubbuudhaan hin du'u jechuudha. Waan kana tokko tasaarraa ga'e jechuudha. Akka carraa ta'e. Namooti tokko irra diina ta'anii kanaan dura akka ishee wareegamteen olola siyaasaa tolfachuuf jedhanii waan sobaa waan ishee hin taane maqaa ishee jijjiirrattee maqaan ishee seenaatti jijjiirrattee maaloodha jedhanii weebsaayitii irratti baasanii turan. Inni kun fedhii diina Oromoo amanii cabsuudhaaf waan sobaa irratti oofuudhaaf abbootii isaa irraa kan baratanii ammallee akkas Oromoo irratti xiyyeeffatanii waan hin taane bittinsanii turanii inni suni dhibbarra kan soba ta'e akka inni soba ta'e isa booda ibsillee kennameera jechuudha seenaa ishee keessatti. Dr. Dagafaa Abdiisaa itti gaafatamaa dantaa hawaasummaa adda bilisummaa Oromoo du'aa adde Obsee Taaddasee Margoo ilaalchisee akkasumas sirna awwaalchaa guyyaa kaleessaa magaalaa Bergen Osloo magaalaa Bergen Norway keessatti ta'e ilaalchisee ibsaa naa laattaniif guddaan isin galateeffadha maqaa reediyoo Afuura Biyyaatiin. Maatii adde Obsee Taaddasee Margoo kan gaddi itti gale kanaan Waaqayyo akka jajjabina kennuuf reediyoon Afuura Biyyaa isaanii hawwiti. Fayyaa ta'ee gaaffii akkasii kana gaaffii akka tasaa dhukkuba irra ga'ee Obseen marartuun sabboontuun Oromoodha. Kana uummata Oromoodha warra awwaalcha irratti hin argamne akka baranii fi gaaffii nu gaafattee fi Afuura Biyyaa reediyoo Afuura Biyyaa baay'een galateeffadha. Galatoomaa Dr. Dagafaa.
Dasu guddaan si galateeffadha reediyoo Simbirtuu irraati. Ati amma lafa hiriira nagaa sanatti argamta. Kaleessa immoo sirna awwaalchaa adde Obsee Taaddasee Margoo warra manaa obbo Daawud Ibsaa durataa Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromoo achi turte. Mee maal hubatte dirmannaa Oromoon guyyaa kaleessaa godhe irraati? Fayyaata roobsa kan inni hubadde waan lamadha. Tokko Oromoon dhalootumaan illee dhiigaan akka walitti hidhamee jiru hundaa boroo rakkinaa yeroo bal'inaatti adda bahuu akka hin dandeenye kaleessa Oromoonni barganitti mul'isanii jirani. Kunis sagantaa siyaasaa yookaan immoo ilaalcha siyaasaatiin namoonni bakka adda addaa turan kaleessa bakka tokkotti dhufanii gadda dhagaan sanaa waliin ibsachaa turani. Kabiraa amantaa fi bakka dhalootaatiin diinni keessa galee qoqqoodaa ture sana bira dabarsanii Oromoon jaarsaaf jaartii mana guddaaf ijoollee hundi amantaa hunduma keessa kan jiran bakka kutaa dhalootaa Oromoo hundumarraa argamanii namoonni hedduutu irraa ture. Kanaaf kana lamaan tokkorraa hubataan lammaffaan immoo adde Obseen jaalala guddaa akka qabdu hawaasa biratti biyyatti dhalatti irraa kaastee bakka baqaattis kaastee Eertiraa keessattis Norwee keessattis jaalala akka qabdu namoonni irratti ishee beekan sirna kana irratti mul'isaniiru. Oromoo keessattis gahee guddaa qabaachaa turte kaleessa sirna awwaalcha jalatti kan dubbifame irraa kana lamaan hubateera. Namoota tokko haasofsiistee turte guyyaa kaleessaa sirna awwaalchaa kanarratti keessumaa obbo Daawud warra manaa isaanii haasofsiisuudhaaf carraa argattee turte? Obbo Daawudiin dubbiseen ture. Obbo Daawud dhuguma Hayyuu Duree Adda Bilisummaa Oromooti gadda guddaatu itti dhaga'amee jira. Garuu immoo wayita haasa'ame maal jedhanii imaanaa guddaa isaan irra jiru sana itti bahuudhaaf ammas gaddanatti dhaga'ame kana baadhadheen dirqama guddaa irra jiru bahuudhaaf qophiidha kan jedhu hawaasa argame irratti haasaa godhanii turani. Gaddi jiru gadda guddaadha ta'us immoo dirqama sabaa natti kenname kana ba'aa koo sagantaa kana baadhadheen dirqama natti kenname bahuudhaaf annarraa eegamu hundumaan godha jedhanii wayita isaan haasaa godhanii anis dubbisee anatti simanii jiran jechuudha kanarraa hubattee jira. Anillee bilbilaan yeroo gabaabaaf wajjin haasa'uu fi carraa argadheera. Anaanillee kan isaan jedhanii gadda nutti dhaga'ame kana baattannee deemsa keenya itti fufna kan jedhudha jecha guddaadha. Gara biraa eenyu fa'i namoota hoogganoota siyaasaa keessaa kan achitti argaman namoota beekamoo keessaa nama kanaa tuquu dandeessa? Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa irraati kan ani beeku Dooktar Maguraa Bulchaati turani. Kan itti dhaga'ame illee haasaa taasisanii turani. Namoota jijjiirama Adda Bilisummaa Oromoo jijjiirama qaama jijjiiramaa keessa warra turan illee jiratti ijaan argeetu kan jira. Kanatti Dimokiraatawaa Oromoo keessatti namoonni ijaan argeetu jira garuu dubbisni isaanii. Kan haasaa godhan garuu Dooktar Maguraa Bulchaa haasaa godhanii turan. Gara biraan? Kan haasaa godhan kutaa hawaasa Oromoo adda addaati. Addummaa siyaasaa fi maddii malee ka'anii warra haasaa godhan jiru garuu abaluudhaaf hin jedhee hin danda'u ammaatti dhaabota biraa keessaa. Baay'ee gaariidha. Gadda nutti dhaga'ame baattannee deemsa keenya itti fufna jedhanii Hayyuu Dureen Adda Bilisummaa Oromoo. Guyyaa har'aas inni ta'aa jiru kanuma kan dhugoomsudha. Guyyaa kaleessaa sirna gaddaa guddaa sana keessa kan ture hawaasni Oromoo naannoo sana. Har'a immoo hiriira nagaa guddaa tokko achi magaalaa Barganitti gochaa jira. Ammayyuu lafa hiriira nagaa sanaa jirta dassu. Maa inni kaayyoon hiriira nagaa kana? Mee duraan dhaggeeffadhu roobsan dhaggeeffattoota keessa akkasii ta'uu fi ammallee gaggeeffamaa jira isa dhaggeeffatuuti booda fi deebisa deebii kenna. Haa ta'u. We need justice. For the Oromo people. We need justice. For the Oromo people. We
Taganjira, we need justice for the Oromo people. Emma Namota Oromo Ketuda, Alabama Oromo Kabatani, Adano Dagaju, Adano Sagalera against Alati, Adano stop torturing Oromo Sakujra, we also have President Sakujra, justice for injured. Yama, we are Murmi, Motuma, Sudarati, Gulano, Mandoro, Generano, Bergen, Norway, Magara Bergen. Mali Kayoni Mormihana. Ya kayo Mormihana, Yakuma Bela, Miramati, Arkajalu, Umadriana, Undum to the Media Madero, Arkajalu, Oromo, Yakata, Timika, Sarbane, Kara, Dibane, Lasika, Kurkurane, Direni, Arkajuti, Barawata, Juki, Ita, Motuma, Motumoli, Ala, Motumana Manata, Uyane, and I was in Abatuti, to Gajo, Muda, for Kabanika Manager. Enyu Hirira Nagakana Kankende say Rasagili. Yeah, Duratauma, Mr. Tomorrow Motini, Akamatuma, what is more than a Matilina Watati, Mr. Tomorrow Motini. Amagara is Saturday Major to I don't know Garagara Gesisa. Sagare Saturday Major Toma Kamamoto Mabra de Major too. Yes, Kamamoto Mabra Rama, Nano, two things that Parlama. Nano Parlama Jira, Atimo Devinemo, Garanano, Magala, Kabutika Magala, هذا سجلي إبسنا لا تنكنا في جودان سنجلته فرد مقالة جفتة راديو وفوربياتيني. أي عادة الدوغلة تومي راديو وفوربيا يروح الدوتي يروح يعني تسيرياتي أقول لك إنت رابو جو يروح الدوماتي يروح الدور دوتني تقدر كلمات جو تهرجمو نبرة بتاجو الدوغلة توما أنا برجمو جبنا سكني راديو وفوربياتي أنتمو كودا ياري جمو كبيرو كسمانة بيا جاجاتي بكتاني أرومو جلانا نياتا ماجرا بيا راباتي بي متدفع كنكيسة تلي بدكما نمو أرومو بدكما كسي تاجر وسطيتي بكينا جوز إلان نبتي يرو هدو جبتاجر تو غلطوما أردك بكتوتا أرومو برابا سريتمو إمايا رسلتك الندا هدو غلطوما إلف أما هريرة نجا كيسة ترجمتها ما حال هريرة نجا كنا نائب سودان ديسا حال هريرة نجا كوني هدو نمتي تولا هدو جمتشي سودا سوا هدو تبغى ترجم هجرة جرماني را هولندي را بيد داتي را ترجم هجرة هدو نمتي تولا أنجي دعا نما ميكتا نموتني الرتير ما تنام Gimiti no makwate dibasadan to kontana. Amma essa geessaniitu qaama mootummaa bira geessanii gaaffii keessan achitti dhiyeessitani? Amma qaama mootummaa bulchiinsa bargane balbalarra jirra. Eenyu kan gaaffii hiriirtota kanaa gadi ba'ee simate mootummaa bira? Amma ani maqaa isaallee beeku garuu nama tokko nu simatee waraqaan harkaa fuudhe. Bakka bu'aa mootummaati jechuudha. Maali kaayyoon hiriira nagaa kanaa adda ilfinesh kan nuumeenaa ibsi? Hiriirri nagaa kun biyya keessatti ilmaan Oromoo bakka adda addaatti dararamaa fi ari'atamaa fi ajjeefamaa akka jiran beekamaadha. Keessumatti iyyuu baqatanii galaanaan nyaatamaa Oromoota jiran biyya Arabaa keessatti kalee keessaa yaasanii ilmaan Oromoo ajjeesanii akka gataa jiran fayyaatti fi tiruu keessaa akka yaasaa jiran beekamaadha. Maas miidiyaa adda addaatti ni himama. Dubartoonni keenya baqatanii boordarii Itoophiyaa maratti akka isaan reeppii isaanii ajjeefamaa jiran jira beekamaadha. Amma immoo lubbuu isaanii baafatanii biyya adda addaa biyya adii kana galanii qubsuma dhabanii asaayilamii gaafatanii
nuti deebii gahaa gatiin arganneef baqataa kana maal akka nu gochuu danda'an gaafachaa jirra. Ammoo Itoophiyaa nama nyaata sana mootummaa Itoophiyaa nama nyaata kanarraa gargaarsa dhaabaa jennee mootummaan Oromoo gaafachaa jirra. Baay'ee gaariidha Delfinesh. Hawaasni Oromoo magaalaa Barganiif naannoo ishee keessa jiru hammam baay'eet hammami tokkummaan keessan sochii singootan maal fakkaata yeroodha gara yerootti hiriira nagaa garagaraa atu singootanii sagaleen keessan hin dhaga'ama mee waa'ee hawaasa Oromoo naannoo sana naa ibsi Delfinesh. Baay'ee namatti tola. Hawaasni naannoo Barganii nu duukaa hiriiranii walii gallee hawaasa naannoo Bargan taane jaarmiyaa Abaa'oo Konyaa Bargan taane Oromoo baqataa mooraa jiran taane walii galleeti hiriira nagaa kana kan qopheessine. Kanaaf baay'ee namatti tola tokkummaan keenya hedduu namatti tola uummata wajjin walitti dhufeenyi keenyaaf akka tokkummaan nuti ittiin baane hedduu nama gammachiisa. Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenya yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenya contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenya www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadha. Akkasumas Facebook irratti raadiyoo Afuura Biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.